ta'uu namoonni lafa jirtan hundumaatti ani faarfataa guraaraa toleeraati. Sagalee Waaqayyoo keessaa iddoo tokko dubbisee narramee sagalee Waaqayyoo wajjin ilaallaa. Gara laphee koo kan dhufe sagaleen kun yeroo dheeraa laphee koo irra tureera. Namoonni sagalee kanaan akka fayyan immoo abdiin qaba. Kanaaf sagalee Waaqayyoo kun Isaayyaas raajichaa boqonnaa 42 lakkoofsa 14 hamma 16 akkas jedha. Yommus Waaqayyo ani yeroo dheeraa calluma jedhee gab jedhee of qabeen ture. Amma garuu akka dubartii ciniinsifattuu tokkichumaan nan aada. Nan hargana, nan iyyas. Ani tullootaaf gaarota nan onsa. Biqila achirra jiru hundumaa nan gogsa. Lagoota bishaan keessa yaa'anis gogsee akka biyya galaana gidduu nan godha. Burqituusaas nan gogsa. Warra jaamotaa karaa garuu karaa isaan hin beeknerra. Daandii dur irraa ba'anii hin beeknerra isaan nan gaggeessa. Dukkana ifatti isaaniif nan diddiira. Iddoo jajandhaas wal nan qixxeessaa fi ani kana isaaniif nan godha. Deebi'ee isaan hin gatu jedha sagalee Waaqayyo. Mee gabaabitti kadhanna. Yaa Waaqayyo ati jiraataadha, ati guddaadha, ati oolchaadha, ati of kolchaadha. Bara baraan maqaan kee nuuf haa eebbifamu. Sagaleen kun jireenya keenya irratti yaa Waaqayyo waan guddaa, jijjiirama guddaa, fayyina guddaa, ulfina guddaa yaa Waaqayyo qabatee kan inni dhufu abdii guddaan qaba. Maqaa Yesuus Kiristoosiin sagalee kee kanaan jireenya keenya geeddari. Yaa Waaqayyo waan nuti jirru keessaa qabii nu baasi. Waan nuyi keessatti kufne, waan nuyi abdii itti kutanne hundumaa keessatti sagalee kanaan ati nu jajjabeessi. Humna kee nu ergi. Maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Egaa yaa firoottan koo sagalee kana keessatti mata duree akkas jedhu isinii qabadhee dhiyaadheera. Waaqayyo siif ka'a mata duree jedhu isinii qabadhee dhiyaadheera. Hunda keenya sagaleen kun baay'ee gargaara. Waaqayyo siif ka'a. Gaafa Waaqayyo siif ka'u maaltu ta'a isa jedhu qabxii arfan tokko fudhadheen jira. Isaan keessaa inni jalqabaa gaafa Waaqayyo siif ka'u hin tuqxa malee hin dhiibdu. Sagalee jedhu irratti wal wajjin ilaalla. Hin tuqxa malee hin dhiibdu. Sagaleen jedhu kuni Luqaas boqonnaa 8 lakkoofsa 43 irraa sagaleen Waaqayyo akka dubbatutti dubartii yeroo dheeraaf dhiigni ishee dhangala'aa ture. Macaafa qulqulluu keessatti maqaan ishee hin caqasamiin malee bareechee macaafni qulqulluun waa'ee ishee gidiraa guddaa, rakkina guddaa, salphina guddaa keessa akka isheen turte sagalee kana keessatti Luqaas boqonnaa 8 lakkoofsa 43 kaasanii yoo ilaaltanii waa'ee dubartii waggaa 12 dhiigni ishee lola'ee kana haasaa jechuudha. Sagalee kana keessatti yoo dhaqxanii ilaaltan dubartiin kun waggaa 12 dhiigni ishee yoo lola'utti furmaata barbaacha lafa isheen hin deemne lafa baay'ee akka isheen deemte macaafni qulqulluun hin dubbata. Inda'uma akkas jedha. Qabeenya ishee mana warra qorichaa mana warra ishee gargaaruu danda'an irra deemtee ture hin fixxe jedha. Hamma harka ishee irraa dhumutti hamma harka qullaaftutti hamma waan gootu dhabdutti dubartittiin kun akka isheen miidhaa guddaa keessa turte sagaleen kun hin dubbataa jechuudha. Dubartii waggaa 12 dhiigni ishee lola'e kun egaa waan nama dhibu gaaf tokko waa'ee Iyyasuus Kiristoosidha. Biyya lafaarra deddeebi'ee akka namoota fayyisaa jiru, akka namoota gargaaru, akka namoota irraa hidhaa hiiku, akka wanjoo namarraa cabsu gaafa dhageesse akkas jette. Iyyasuus Kiristoosiin dhaqeen uffata wayyaasaa yoon tuqe nan fayya jettee murteeffatteedha. Waan nama dhibu iddoo adda addaa deemteetti horiidhaan yaalaa turte waan adda addaatiin yaalii isheen goote ishee gargaaruu hin dandeenye. Garuu iddoo kanatti amantiidhaan qajeelte. Namoonni amantiidhaan qajeeltan Waaqayyo har'a isiniif ka'ee jira. Sagalee kana keessatti dubartittiin jedha yeroo dheeraa hamma kana ga'u waan guddaa keessa akka isheen turte, akka isheen gidirfamte, akka isheen rakkatte waa'ee dhiigaa ilaalaga. Dhiigni waan xinnoon ishee yoo harka keessan wanti tokko tuqee dhiigni yoo harka keessan irraa cabe daqiiqaa 10 booda hin dhajaa an keessan mite jechuudha. Dubartiin kun waan ajaa kana baattee waggaa 12 qulqulluu olii gadi joorte. Garuu furmaata hin arganne. Biyya lafaarra deemteetti hin arganne. Lafa adda addaa deemtanii furmaata kan abdan. Lafa iddoo adda addaa deemtanii dadhabbii guddaa keessa kan galtan Iyyasuus Kiristoos isinii ka'ee jira. Maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Dubartiin kuni waan guddaa keessa akka isheen darbite ilaalla. Qabeenya isheen qabdu baay'een isaa jalaa firfirsamee dhumeera. Furmaata immoo hin arganne. Manatti galtee otoo teessuu oduu Iyyasuus Kiristoos dhageesse yoon tuqe nan fayya jettee murteeffattee manaa baateedha.
Egaa yeroo mana baatu kanatti waan nama dhibu wantoota hedduutti ishee rakkise. Iyesuus Kiristoosii kan marsee jiru baay'eedha. Namoonni buddeena nyaachuudhaaf Iyesuus duukaa akka deeman, namoonni Iyesuusin qoruudhaaf akka duukaa deeman, namoonni fayyuudhaaf akka duukaa deeman, bifa adda addaa qaama adda addaatu Iyesuus Kiristoos wajjin deema. Barattoonni illee Iyesuus Kiristoos wajjin deemu. Kana hundumaa bira darbite yoon tuqe nan fayya. Amantii jedhu qabattee manaa baate. Akkuma abdatte sana manaa baatee dhaqxee suuta jettee saaqachaa bitaatti, mirgatti, fuulduratti, duubatti saaqachaa dhaqxee yeroo uffata Yesuus Kiristoos suutatte tuqxu lola'uun dhiiga ishee irraa dhaabbate jedha. Har'a Iyesuus isa sii ka'ee sanatti dhaqxee amantiidhaan na fayyisa, na gargaara. Iyesuus Kiristoos na gaggeessa, na hoggana, harkana qaba jetteen amanta taanaan waan jirtu keessaa, waan itti kufte keessaa Iyesuus Kiristoos har'a waan itti jirtu keessaa qabee si baasa jechuudha. Yaa obboloota koo waan nama dhibu dhugaadha sagalee kana keettoo ilaaltan dubartittii sanarraatii dhiigni sana battaluma sanatti isheerraa dhaabbatee jedha. Sa'aatima sanatti, sa'aatima amante sanatti isheerraa dhaabbate. Sa'aatii kanatti amantee jirta taanaan waan ati keessa jirtutu sirraa dhaabbata ganama kana. Yeroo kana siif galgala ta'uu danda'a, siif ganama ta'uu danda'a, siif guyyaa ta'uu danda'a. Sagalee Waaqayyo garuu yeroo hunduma haaraadha. Kanaaf sa'aatii isheen murteeffattee dhaqxee uffata Yesuus tuqxe bara baay'ee dhiibdeetti, qabeenyaan dhiibdee dadhabde, humnaan dhiibdee dadhabde, beekumaan dhiibdee dadhabde, ol dhiibdee gad dhiibdee dadhabde. Dhiibuutiin miti tuquutiin fayyinnin dhufa maqaa Yesuus Kiristoosiin har'a tuqi amantiidhaan tuqi shaashura wayyaasaa tuqxee lola'uun dhiiga isheerraa dhaabbatedha. Inni si rakkise sirraa dhaabbata. Inni si boosise sirraa dhaabbata. Inni si yaaddese sirraa dhaabbata. Oo jedhe Yesuus Kiristoos. Amma namni na tuqe jira jedhe. Amma namni na tuqe jira. Kumaatama si duukaa yaadhan barattoonni gooftaa. Nama baay'ee si duukaa ta'a. Akkuma silee qabxiidhaan sinitti hime sana warra buddeena nyaachuuf jedhan, warra fayyuuf jedhan, warra isa qoruuf jedhan, warra fayyan bifa adda addaatiin Iyesuus Kiristoos duukaa yaa'u. Garuu Iyesuus Kiristoos amma namni na tuqeerannaan barattoonni nama baay'ee si duukaa deemaadhaniini. Namoonni baay'ee yoo na duukaa deeman iyyuu tuqanii humna fayyisuu na keessaan fudhanne. Amma humna fayyisuu kan na keessaa fudhatte. Humni fayyisuun namni amma fayyee jira dhe Yesuus. Sagalee kanaan namni amma fayyu jira. Sagaleen amma dubbadhu kanaan, sagaleen amma raaju kanaan, sagaleen amma lallabu kanaan namoonni rakkina keessa jirtan keessaa yeroo itti baatanidha. Dubartiin kun hollachaa raafamaa fuudhee Yesuus Kiristoos anaami anatu fayyee anatti fuula isaatti kuftee galateeffatte jedha. Yaa obboloota koo, yaa firoottan koo, Yesuus Kiristoos nuu ka'eera. Maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Ameen. Qabxii itti aanu keessatti yeroo tokko sabni Israa'el biyya Gibxii bahee otuu Kana'aanitti adeemaa jiru galaanni diimaan fuuldura isaatti diriiree jira. Duubaan immoo diinonniif fari'oonni farda isaanii fe'atanii konkolaataa yaabbatanii duubarraan dirrisaa jiru. Maaliif? Saba Waaqayyo wajjin jiru, saba Waaqayyo ka'eefi kana balleessuuf duukaa fiigu jechuudha. Kan si balleessuuf si duukaa fiigu sagalee kanaan si biraa hafa. Ameen jedhee abbo. Haalleluuyaa. Ela duukaa fari'oon duubarraan fiiga galaanni fuuldura isaanii diriiree jira. Garatti galagalan dhabanii duuba laallaanii diina duuba jira. Fuuldura laallaan galaanatu diriiree fuula isaanii ciisa. Ennaan akkas jedhani Museedhaan maa biyya sanaa nu baaste, maa biyya Gibxiitti nu baaste, iddoon awwaashaa achi jiru jennaan Museen Waaqayyo ennaan saba keef ka'eera naan jette miti akkaman godhannaan akka jedhe Waaqayyo ennaan ela kunoo ani ka'een jira wanta galaana sana kutuu danda'u humna tokkoon ulee kee keessa kaa'eera. Ulicha fuudhiitti galaana sana tuqe. Yeroo Museen ulee isaa fuudhee galaana sana tuqu galaanni lamatti hirame jedha. Inni si fuuldura ciisee jiru maqaa Yesuus Kiristoosiin yeroo kana lamatti si hirameera. Maqaa Yesuus Kiristoosiin si du'a hirameera. Humni tokko ulee Musee keessa jira. Humni tokko maqaa Yesuus keessa si jira. Humni tokko maqaa Kiristoos Yesuus keessa si jira. Maqaan isaatiin waan barbaadde kuttee akka ticeetuuf Waaqayyo humna si ergeera. Maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Ameen jedha.
lafa jirtanitti yaa obboloota koo har'a maal keessa jirta laata maalti si duratti diriiree jira laata akkati duubatti hin deebine akkati fuulduratti hin deemne maal gidduu dhaabattee jirta laata waaqayyo sii ka'ee jira isa duuba keessa galaana nyaachisuuf isa fuuldura kee immoo tarsaasee si ceessuuf sii ka'eera waaqayyo maqaan isaa eebbifamu haleluuyaa inni lammaffaan duwwaa keetu guutee argama gaafa waaqayyo sii ka'u duwwaa kee isatti duwwaadha gatiin qabu homan qabu isatti sanatu isa sii guutee argama Luqaas boqonnaa 5:7 keessatti kutaa kana keessatti Phexros harkaan guutuu qurxummii qabachuudhaaf gara galaanaa dhaqee jedha gara galaanaa deeme achi dhaqeetu halkan malee qurxummiin immoo guyyaan qabamu gaaddidduu namaa yoo arge kiyyoo yoo arge waan baqatuuf halkan dukkana keessa qabama qurxummiin dukkana kana keessa Phexros ka'eetu gara galaanaa dhaqee orra kana keessa gara galaanaa dhaqe maal gochuuf qurxummii qabachuuf hin darbata duwwaadha hin darbata duwwaadha hin darbata duwwaadha hin darbata duwwaadha otuma darbatu otuma gotatu otuma darbatu otuma gotatu duwwaa ta'u malee dide akkasitti rakkachaa halkan guutuu irra buleetu gara barii kiyyoo isaa mimmiicachaa gara manaatti galuuf qophii irra too jiru Yesuus dhufe nangala keessa waajjira keessa jirtu keessaa galuuf kan kaate hojjettu keessaa galuuf kan kaate nagadu keessaa galuuf kan kaate waldaa keessa jirtu keessaa hankoo duwwaa ta'etti galuuf kan kaate Yesuus si dhufaa jira Yesuus si ka'eera elaa kiyyoo isaa miiccatee qophaa'aa jira keessaa galuuf anoo keessaan gara jechaa jirta anoo ergaan sii qaba waaqayyoon kee inni keessaa siin gashine ganama kana yeroo ati amma jirtu kana keessatti sii ka'ee jira maqaan isaa eebbifamu Phexros miiccachaa jira galuuf qophirra jira xumureera otumanni galuuf jedhuti Phexros jedhe gooftaan hennaan waarkaa qabdu kiyyoo keensanii waa qabatanii qurxummeen baa gooftaa koo kan guutuu irra bullee homaa dhabne homaan jiru haala kuno kiyyoon keenya duwwaadha harki keenya duwwaadha jennaan akkas jedhe gooftaan kottu mee sirraa naqiitii darbadhu mee jedheni ennaan baay'ee yaalan ture karaa matinatti argistu kana siyaaleera garuu duwwaadha sagalee keef jedhe garuu nan darbadha sagalee waaqayyoof jedhiitii itti fufi sagalee waaqayyoof jedhii hojjedhu inni sii ka'ee jira harka duwwaa siin gashu maqaan isaa eebbifamu ela kunoo Phexros sagalee keef jedhee nan darbadha jedhee yeroo inni qe'e gara tuujuu bittaatti gara gidduutti darbadha takka magaafa darbatu bitaaf mirgaa duuba fuulduraan qurxummiin wal sassaabee dhufeetu kiyyoo Phexros itti nam'e sinittiin toluu yaa firoottan koo inni kaleessan jirre har'a jiraate inni kaleessa yaaltee dadhabde inni kaleessa itti dhamaatee dadhabde inni kaleessa abbaltee dadhabde gaafa waaqayyoon keessii kan wal sassaabee wal waamee sii dhufa maqaan isaa eebbifamu haleluuyaa wal waamanii dhufanitti nammane Phexros nan gootota gaafa jedhu humna caalan nan gootota gaafa jedhu humna ol ta'e akkas jedha macaafni qulqulluun hamma kiyyoon isaa tarsa'utti ga'e jedha sinittiin tolu tokko namni dhabe amma kiyyoon tarsa'utti itti wal guuranii dhufanitti nammanii waan nama ajaa'ibu Phexros qobaadha kan inni galgala dhaqe garuu ganamicha sana hiriyyoonni isaa gamaa gamanan dhaabatu jennaan eebba argate kanaaf akkas jedhe yaa namoota waaqayyoo Yohaannis koottana gargaara eebba guddaa dhufaa jira namni ofittoon kaleessa qobaasaa halkan dhokatee olii gadda darbatu ture gaafa eebbi dhufuufi gaafa waan gaariin duwwaan isaa guutuufi koottaa itti wal qabe yaa firoottan koo inni gaafa waaqayyo sii ka'ee duwwaa kee sii guutu isa qobaa kee nagaa laata akkamittan itti jiraadha miindaa kanatti jireenya kanatti qabeenya kanatti hojjetaa meeqa jala hiriirsite qabeenya waaqayyo si eebbisen namoota hedduu ofitti waamte fira ofitti waamte halagaa ofitti waamte eebba kana wajjin akkasiin qabdan godha waaqayyo sirra darbee ormaaf ta'a sirra darbee biyyaaf ta'a eebbi kun maqaa waaqayyo bara baraan haa eebbifamu qabxii gosa lammaffaa keetti gaafa waaqayyo sii ka'u duwwaa keetu guuta yes duwwaan koo akkas ta'e anoo keessaan baa anoo keessaan gala anoo akkasan ta'a nama jechaa jirtuuf ani ergaan sii qaba waaqayyo duwwaa kee guutuuf yeroo kana sii ka'ee jira maqaan isaa eebbifamu ameen yoo itti amantan lafa jirtanii ameen jettanii yoo fudhattan waaqayyo waaqa duwwaa guutuudha
maqaan isaa haa eebbifamu. Inni sadaffaan burqaa ati hin yaannetu siif dhoha. Qabxiin koo inni sadaffaan burqaa ati hin yaannetu siif dhoha. Uumama seera uumamaa boqonnaa 21 lakkoofsa 16 irratti kutaa isa sadaffaa kana keessatti haadha manaa Abrahaam Saaraatu haadha manaa ishee quxisuu Aggaariin mucaa Ismaa'eel jedhu godhatteetti waan ta'eef manatti isaan jibbite. Kanaaf jarreen kana narraa baasette abbaa manaatiin baay'ee jeeqxee jedha sagalee Waaqayyo. Ilaala namni nama jibba, namni nama dadhaba, namni nama nuffa, kan nama nuffine, kan nama dadhabne isa ka'ee namaa dhaabatu ilma Waaqayyo Kiristoos duwwaadha maqaan isaa eebbifamu. Gaaf tokko Abrahaam rakkinni kun waan bal'ateef waan baay'ateef akkana jedhe. Akkuma isheen jette mucaa sanaafiniin Aggaariin fuudheetu manaa ba'e jedha. Geggeessee bishaanii fi midhaan isaan nyaatan qabatee fi geggeesseetu hamma deemu deemeetu jabaadhaa gaadhee biraa deebi'e. Jabaadhaa biraa deebi'e. Jabaadhaa biraa deebi'e. Jabaadhaa kan si biraa deebi'u. Waan xiqqoo sitti kennee kan si biraa deebi'u baay'eedha. Fira ta'uu danda'a, halagaa ta'uu danda'a, orma ta'uu danda'a. Inni si biraan deebine, inni karaatti sin dhiisne, inni lafa onaatti sin ganne. Har'a laboossaa dhiyaa. Inni Waaqayyoodha maqaan isaa eebbifamu. Biraa gaafa inni deebi'u yeroo muraasa nyaatanii dhuganii bishaan isin dhume, midhaan isin dhume, waan nyaatan qalqala keessaa midhaanis jalaa dhume. Kanarraan kan ka'e mucaan suni bakka rakkina keessatti kufe. Aggaar boo'utti kaatedha. Du'a mucichaa ilaaluu jibbite darba eeboo tokko irraa fagaattee teesse yeroo mucaan sun du'u ilaaluun narran jiraatu jettee irraa hiiteedha. Du'a mucaasheef irraa hiiteetu boosseedha. Waaw! Otoo isheen boossu ergamaa waaqa keessaa falfalamee dhufe. Si dhufa Waaqayyo, waaqa keessaa sagalee si erga Waaqayyo. Haalati keessa teessee boossu sana argaa jira Waaqayyo masii ka'eera. Isa keessaa yaas. Hallelujah. Burqaati hiyyaan asii naadho'a kun waajjira kana keessaa naadho'a. Biyya kana keessaa naadho'a. Haala kana keessaa naadho'a jettee lafatti dheeyineetii Waaqayyo waa sii dhoosa miidhan. Otoo isheen teessee imimmaan ishee xaragaachaa jirtu ergamaa Waaqayyo. Hey! Aggaar! Dheedheennan iyya mucicha Waaqayyo dhaga'eera. Beersaabee isheen si naannessite kun lafti onaan kun kana booda sin boosistu. Biyya eessaa keessa teessee boossa laata? Magaalaa kam keessa teessee boossa laata? Rakkina kam keessa teessee boossa laata? Haala kam keessa teessee boossa laata? Anoo ergaan sii qaba. Ergaan sii qaba. Waaqayyo sii ka'ee. Waaqayyo sii ka'ee burqaa ati hin eegne sii dhoosa. Maqaan isaa eebbifamu. Aggaar abeet jettee ol jettu boo'icha mucichaa Waaqayyo dhaga'eera. Boo'icha mucichaa Waaqayyo maal godheera dhaga'eera. Kai naannaa kee laal gaafa naannaa ishee laaltu burqaan lafa onaa keessaa boqichaa jira. Lafati hin dheegne, lafati hin dhakkeegne, lafati hin yaanne Waaqayyo waa bok karaati hin dheegne, firati hin dheegne, mootummaati hin dheegne, halagaati hin dheegne irraati Waaqayyo waa si boqsiisa miidha. Ufee isa dhagaa nyaachuun, isa gaa dhuguun, isa Waaqa namaa kennu budduuk fitee mucaatti qabu jalqabde. Budduuk fitee ofitti qabachuu jalqabde jechuudha. Si budduuqsiisa Waaqayyo. Nama nagatee, haala nagatee, waajjira nagatee, biyya nagatee, ollaan nagatee waan meeqa jechuu dandeessa. Sii ka'eera Waaqayyo. Waaqayyoon sii ka'e siin gate. Maqaan isaa haa eebbifamu. Qabxiin koo inni arfaffaaf inni gara dhumaa gaafa Waaqayyo ka'u isa duuba jirutu fuuldura ta'a. Bara Waaqayyo ka'u. Bara Waaqayyo sii ka'u duubarraa fuuldura dhaqxachaan jira. Asteer boqonnaa 6 lakkoofsa 6 irratti yeroo tokko saba Israa'eliin diinni fooniin hafuuraan dinagdeedhaan fuudhee duubatti isaan hambise. Nama hamaan jedhamu tokkotu waan adda addaa irratti barreessiise, ajaja irratti barreesse, wantoota hedduu godhe. Siyaasaan jireenyi isaanii akka inni rukutamu, hafuuraan akka inni rukutamu, misoomaan akka inni rukutamu, guddinaan akka inni rukutamu, akka isaan abdii kutatan, akka isaan badan sagantaa irratti baase.
xiyyeeffannoo guddaadhaan saba Israa'eliin lafarraa balleessuuf yeroo yaali argina. Waan sinnibu bara sana keessa namni cimaan Mordekaayi jedhamu tokko namni Waaqayyoo bara sana keessa namni Waaqayyoo an diinni duuba na buusuu yoo yaadayyuu anoo fuulduran ilaala. Anoo abdiin qaba. Anoo fuula duraatii eebbalaadhaan jira. Namni jedhu tokko immoo namni akkasii jira. Maal jechaa jirta laata? Diinni kee booda si buuse, diinni kee si darbate, diinni kee iddoon kun siin ta'u, lafti kun siin ta'u, biyyi kun siin ta'u, misoomni kun siin ta'u, siyaasni kun siin ta'u, guddinni kun siin ta'u, ikoonomiidhaan ol ba'uun kee siin ta'u jechaa jira yoo ta'e harka illaati Waaqayyo Waaqa fuulduraa fuudhee duubatti nama dabarsuudha. Ameen jedhe. Haalleluuyaa. Sagalee kana keessatti waan ajaa nama ibudha. Mordekaayi nama amantii kanaa qabu Waaqayyoonis sabasaas mari'achaa waldaasaas mootuu bara sana Asteriinis mari'achaa Waaqayyoon kadhachaa deema. Otoo borganamanni fannifamuu diinonni odeessanii galgala kana Waaqayyo wajjin walii galtee guddaa raawwatan sabni kun. Waaqayyo mootii biyya sana bara sana keessa bushurraa hirriba balleesse halkan ka'ee gaarummaa Mordekaayi faa hojjetan boqonnaa 6 keessatti akkani dubbisiisu godheera. Gaarummaan kee du'a si oolcha. Argitanii? Ganama ka'eetu mootiin gadi ba'eetu eenyu balbala jira jennaan hamaaniin jira hamaatu jiraadhan. Hamaa jira waamaa eennan hamaa abeet nama mootiin jaallatuuf maaltu ta'a jennaan na caalaa gaama na mootummaa keessa jetta na caalaa eenyu jaallata maleetu farda mootii yaabbata gonfoo mootii kaata qubeela harkatti kaata namoonni moo fuuldura isaa deemanii siiqee mootii qabatanii akkasaa jedhan inni mootiin jaallate isa kanadha jedhanii haa labsanii diinni kee yoo sagantaa sirratti baaseyyuu farda sii qabee fuula kee deemee gaarummaa kee lallabuuf jira. Waaqayyo gaafasii kawameen jedhi abbe. Haleluuyaa. Kaleessa dura booda taane irra seeni. Kaleessa duubattamne irra seeni. Kaleessa dagatamne irra seeni. Garuu duubarraa dhufanii fuulduratti akka isaan darban akka isaan farda yaaban Mordekaayi amantii guddaa qaba ture. Gaaf tokko seenaa tokkoon sanitti hima. Tajaajilaaf biyya tokko deemneerraa. Tajaajilaaf deemne naannoo ayyaanaati manna haaraan guutummaan guutuunsaa namadha. Achi keessaati makiinaa gara Finfinnee deemu kana barbaanneenaan wanti tokko hin jiru dhumeera bakka wantu hin jiru namni gara 300-400 taane achi keessa jiru moo deemuufu. Baay'ee bakka makiinaan tokko akka carraa hin dhufte otoo dhaabannee odeessinuuti hiriiraa naan hundumtuu hiriira nuti duubattamne dhaabachuu irrannee duuba dhumarra hiriirre namni ishee tokko makiinaa ishee konkolaataa tokkittii kana dhufte seenuuf asii wal dhaqaa achii wal dhaqaa asii wal dhaqaa hin wal jeeqa namni galuu barbaade bubuluurra karaarra waan adda addaaf saaxilamuu irra namni gara mana isaa yaada galuuf duubuma otoo dhaabannuuti namni fuulduraati gidduudhaan wal jeeqaadha namni ittuma akkuma tasaa duubarra dhaabanne nuti carraa ishee dhumaa arganne jechuudha. Otoo kana jirru namoonni warri dabaree qabsiisan immoo suutachaa naannaa jeeqaa jirtu. Kanaaf akka jirtanitti amma warri duuba jirtan kun achi as galagalaan gara tokkoffaa dhaqnee dhaabanne. Waaqayyo Waaqa duubarraa tokkoffaa si oolchuu danda'udha. Anoo duuban jira qabeenyi koo duuba ta'e. Amantiin koo duuba ta'e, jireenyi koo duuba ta'e, haalli koo duuba ta'e jechaa kan jiru. Waaqayyoon kennisii ka'ee Waaqa tokkoffaa si baasudha. Waaqa tokkoffaadhaan si ga'uudha. Maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Egaan yaa firootan koo har'a gabaabsee man sagalee kana sinii jalqabe waan na keessa jiruuf yeroo biraa sagalee bareedaa Waaqayyo naa kenneef sagalee kana fakkaatuun haga walitti deebinutti nagaa Waaqayyoon naa tura. Jaalalaaf kabaja guddaatiin Waaqayyo bara keessan haa eebbisu. Sagaleen kun abdii akkan isinitti tore. Sagaleen kun akkan lafaa sin kaase.
sagaleen kun akka inni seenaa keessan jedhe sagaleen kun akka inni sillalisiise sagaleen kun daangaa keessan akka inni bal'ise sagaleen kun waan keessatti kuftan keessaa akka inni sin kaase abdii guddaan qaba sagalee waaqayyoo immoo humna hojjetu of keessaa qabadha sagaleen gooftaa kanaaf firootan koo waaqayyo isin wajjinaa ta'u ulfaadhaa galatoomaa